Shamarka foonii hordoftoota kibikiituuf nagaa keessanii egaa nagaa kotti aansuudhaan har'as viidiyoo biroo qabadhee dhufeetiin jira. Turtiin keessa naga xumura viidiyootti na waliin haa ta'u jecha. Egaa gara sanatti otoo hin galiin dura warri chaanaalii kana jaallattanii eeyyamamoo taatanii irra deddeebitanii daawwachaa jirtanii galatoomaa, yaada qabdanis karaa koomentii naaf keessanii laayikis gootanii hundi keessanuu galatoomaa. Warri sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa taatanis gara fuulduraatti immoo haaraa warri taatan Subscribe gochuun notification gadhiifamuu fudhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Fedha keessanii yoo ta'e isiniin jecha egaa viidiyoon irra qabadheetii dhufee akkuma asirratti argitanii kana fakkaata. Isin jalqaba haga xumuraatti viidiyoo daawwachuu hin dagatinaa. Yeroo sana wanti gaaffii isinitti ta'u yookaan immoo hojjechuudhaaf fayyadamuudhaaf isin rakkisu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaa wanta mana keessatti ofii keenya hojjetannudha. Kanaaf faayidaa malee miidhaa hin qabu. Warri gaaffii na gaafattan yeroo darbee viidiyoo darbee irratti ani bishaan fayyadameen ture jechuudha. Bishaan duwwaa qawwaa tokko ittiin dabalamne bishaan qulqulluu, bishaan suni maaliif gargaara yookaan immoo bishaan maaliiti jettanii warri na gaafattan jirtu koomentii keessan dubbiseetiin ture. Bishaan sana keessa waan tokkollee hin jiru jechuudha. Ani bishaanuma qulqulluutiin fayyadame. Sababan itti fayyadamuu fi rifeensa hin lallaaffisa jechuudha. Akka filamu taasisa. Akkan barbaadetti naaf ajajama hin filama jechuudha. Bishaan sana yoo hin fayyadamne ta'ee baay'eellee cituu buqqa'uu amaloota garaagaraa argisiisuu akkasumas immoo rifeensisuun miidhamuu baay'inaan miidhamuu hammi keessa ba'ullee baay'achuu waan danda'uudhaa fi isa kanarraati maaliin akka jalaa baanu bishaan qulqulluutti yoo fayyadamne suuta jennee obsaan yoo fillee xiqqeessine walirraa qoodaa yoo fillee bishaan suni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Rifeensi tokko torbee keessatti yoo baay'ate allama kanaachi yeroo tokko osoo miidhamee rifeensa baay'ee bareedaa fi gaarii unuufillee yeroo keenya kan nuuf qusachuus nus himmiine akka ta'e ni gorfama. Egaa torbee tokko keessatti yeroo lama sadiis kan miidhuu jiraachuu danda'a. Innis immoo sababoota garaagaraatiin warri gara kushiinaa fa'aa keessa hojjettanii fooliin garaagaraa gara rifeensaatti baay'inaan waan seenuudhaa fi akkasumas immoo owwaara garaagaraa gaafa xaragamee rifeensa keessan qulqullina isaa eeggachuudhaaf yeroo meeqa deddeebistanii kan miiccan yoo ta'e inni kun faayidaa hin qabu miidhaa malee. Sababni isaa rifeensi tokko yoo baay'ate torbeetti si'a lama kanaachi yeroo tokko yoo miicamedha gaarii kan inni ta'u malee yeroo hundumaa miicuun faayidaa waan hin qabneef torbee kana keessatti immoo egaa miicamee akkuma miicamettis hafuu danda'a. Sababoota garaagaraatiin hojiitti biisii ta'uu yeroo dhabuutiin yeroo akkuma miicametti hafu sana immoo ni goga jechuudha. Gaafa goge sana immoo miicuurraa bishaan qulqulluu qodaa xiqqootti naqannee qodaa ispireeyii akkuma viidiyoo kanarraa argaa jirtanitti naqannee bishaan qulqulluu fayyadamaa suuta jennee obsaatiin dursa otoo kan ittiin rifeensa keenya filannuun hin fayyadameen harka keenyaatiin jalqaba haga dhumaatti massaajii gochaa yookiin bishaan kanaa sukkuumaa akka keessa isaatti seenuudhaaf yoo filame rifeensi baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Hammi keessaa bahu baay'ee xiqqaa ta'a. Inni kan biraanii akkuma argaa jirtan riit yookaan alooveeraan maaliif fayyada isa jedhuu fi alooveeraan rifeensaaf yookiin dabbasaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'edha kan gorfamu yeroo baay'ee. Anillee viidiyoo darbe irratti isiniif hojjedheetiin ture ofii koositti fayyadameera. Egaa kana keessatti irra deddeebiitiin kan inni isinitti himu warri chaanaalii kanaaf haaraa taatanii alooveeraa warri alarjii qabdanii akka hin fayyadamnedha. Sababni isaayyuu warri alarjii qabdanii fi rakkoo biraaf isin saaxiluu danda'a waan ta'eef jalqabaa irratti cheekii gochuu yookiin alarjii qabaachuu keessaniif hin qabdanii keessan adda baastanii erga beektanii booda alooveeraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Sababni isaa chaanaaliin kun haaraas waan ta'eedhaa fi akkasumas immoo warri ganaareef dhuftanii maatii taatanii hin beekin ta'uu dandeessu. Kanaan alatti egaa reetiin kun rifeensa dheerina isaa saffisiisuu fi akkasumas immoo ni lallaaffisa. Akkuma viidiyoo irratti argaatee jirtan rifeensi kun kan yeroon isaa irra darbe yookaan filamuu hiikamuu dideedhaa fi alooveeraa haala kanaan gaafa fayyadamne istireetii ta'ee akka barbaanne itti filamuu fi ajajamuu kan danda'u nuuf ta'a rifeensi keenya jechuudha. Egaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Jalqaba haga xumuraatti yoo hordoftanii isinis immoo wanti gaaffii isinitti ta'uu jira jedheen yaadu. Gaaffii yoo qabaattanis akkuma amaleeffatame koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Kanaaf warri bishaan maalii fayyadamtaa bishaanichi maal ture naan jettanii oomtiyyuu keessa hin jiru jechuudha. Bishaanuma qulqulluutiin fayyadama yeroo baay'ee maaliif
Kan koo rifeensi koo wal xaxuudhaaf baay'ee carraa bal'aa qaba. Dafee wal xaxa jechuudha. Ani immoo hojiitti baay'ee waan ambisii ta'uudhaaf bishaan itti fayyadama yeroo baay'ee bishaan suni baay'ee na gargaara yeroo qusachuudhaaf illee dafee daqiiqaa murtaa'aa keessatti filee wanta barbaade hojjedhee biraa deemuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf irra caala yeroo baay'ee kan hin fayyadamu bishaanitti jechuudha. Bishaan baay'ee gargaara miidhaallee hin qabu. Yeroo baay'ee bishaan maaf fayyadamna rakkoo natti fiduu danda'a jettanii kan shakkitan yoo jiraate bishaan rakkoo inni namatti fidu hin jiru. Kanaafuu gabaabumatti warri bishaan suni maalidha bishaan maaliiti maaliif gargaara jettaniidhaa fi akka filamu taasisa malee bishaan rifeensa ni dheeressa maal kan jedhu osoo hin taane akka filamu taasisa jechuudha. Rifeensa keenya bareedaa bifa bareedaa yookiin kalarii bareedaa akka qabaatuuf akkasumas guddina isaa kan saffisiisu warri isa kana barbaadan maaksii garaagaraa fayyadamuuti dandeessu. Maaskii jechuudha. Keessaa tokko kanneen alooveeraa, avokaadoo, muuzii, weeraa zayitii, kokonaatii, qibaatiiwwan garaagaraa fayyadamuuti dandeessu. Inni kuni rifeensa akka dheeressu yookiin guddinni isaa akka saffisu kan taasisudha malee bishaan waa biraatiif miti jechuudha. Egaa viidiyoo haga xumuraatti daawwadhaa jechuun affeerraa kooti. Yoo isinitti tolee fedha keessan ta'eyyamamoo taatan itti fayyadamuu dandeessu dirqama hin qabu. Ani garuu fiikoo waan hin fayyadamne argeef isinis akka itti fayyadamtan waan hin barbaadeef kunis immoo keemikaalota garaagaraa wanta of keessaa hin qabne akkasumas salphaatti mana keessatti hojjettanii ofii keessan ofitti amanummaatiin sodaaf shakkii tokko malee kan itti fayyadamuu dandeessanidha. Amma sigaa irra deebiitiin warri chaanaalii kanaaf haaraa taatanii laayikii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yaada qabdan firiideemii karaa koomentii na beeksisuu dandeessu. Haga ammaatti waan wajjin turtanii fi galatoomaa isiniin jedhaa bakka jirtan maraatti nagaan jaalalli tokkummaan isin wajjin haa ta'u. Ciao.